rakkoon qabu taa'e rakkoon qabu waa si nyaataa taa'e sitti dubbatu kana edaatillee akka mudii namarra qabatu si godha lakka mudii fi miti maa waati wanni taa'e sitti kumaal sitti kalaanuu sitti jiraa si muddore na bultaa barbaada yaanetan akkasii jaarsati qabdaan godha si murbu nama jaarsa biroo jaarsa taatu qofirra oofte maal goota nama jaarsa qabu musaafiraa qabu margita bulta numa bulaa garuu ati jaarsa qabda maal godhani amma maal jaarsi waa qalbiin nama durra waan godha si qalbiin simbanne si godha ay ani amma sanumaaf qalbiin nama durra ka ufi yaadde garuu waan isa jaarsa moo an jaarsa yaadu an dhiira malee ammata shanuun ta'a wallahi maal yeroo naan jettore du'a amma jechuun muktaari magubu heerumuu qaba ka akka nama dhiirri isa malee hin jirre akka inni godhatu kana heerummeellee yakus isatti agarsiisu barbaada heerumeetumaan gizima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa deemnee dhufnee jira. Yoo akkuma beektan dhimma viidiyoo amma dura gadhiifame sana irratti caaltuu harkaa qabaa, caaltuun walitti isin araarsaa, bibbinatti kennadhuu, natti dhaabadhuu naan jettee turte. Eeshii si eeggadhaa guyyaa torbee tokko jennaan jette yookiin guyyaa afur naan jette kalee oolee jira. Baadiyaan qorraa akkuma argitan kalee oolee jira. Har'a immoo isin naa waa wajjaa sonu jiraan jennaan asumaan anillee kaameraa qopheeffadhe mee waan isin hin jettu yookiin argattee yookiin gammachuu yookiin naasu walumaan kalaa dhufa kanaaf viidiyoo isin waraabe viidiyoo kana qofaa miti gisee hundaayyuu isin waraaba isin waada isin galee jira mee maaliif akkam goota qaxaroon ta'e maal taate ammaaf kaameraa illee nu waraabama jira akkasumas dhoofsaa miti yoo waan ta'u taate yoo dassi jedhee waan gammachuu taate gallakkisa yoo waan gaddaa taate simarraa haadha kun takka dhikeeti malee waan gallakkisa kun jiru waan kaameraa soda kun murtaa baadiyyaa jirra uffata akka wannoo katamaa sanitti kenetara baafanii maalii deddeemuun tokko hin jiru ko gizeen ganna kooti makana diradhaa kooti makana naaqa si galu kooti baadiyyaa jedhamu hin dhumatu akkasanii atillee naxalaa qabda mi'ama maalii qaxaroo qabnaa qaxaroon kenna maali qaxaroon kenna beekta ani ofii onne naasuna qabdi maaliif naasuna na qabduuf isii tana dandee waa fixaafi miti ani keerime adoo ya aga tokko jecha maafi yoo isi keerime adi shadin abbaa soqattu sani ani yoo haga tokko waa dandaafi miti haga tokko mee yoo isin eshina jette himmukuraa mee walitti yoo eshina jette walumatti isin laalu rakkanatti yoo ga danda'u tokko mee isillee gorseetumaa waan gorsu jira gorseetumaan yoo isin naa fudhatte hayyee dubbiin naa taate yoo isin natti jajjabaattes akkasumatti atillee naa obsitaa ati naa obsitu manna eeggadhu ayyoo isin dhufte amma isin dhufaarti dawwalee naan neessa geette naan gaddeema jira naan jette dawumatti si eegaa jira ayyee kottodheeni keessummaa illee mana jirti beeyta mana isaanii achillee nama jira naan jette eegasii bakka ayyee akka naziruun dhageen akka tazirtu hin dhageen waa'ee araalallee itti dubban ayyee ishii jedhe abdii maamaa jirtaati abdii maamaa jira yoo isin dhufte bakka ati guritti na jalaa naa dhokattaa barbaade gasanii inni dhokadha rakkoo takka hin qabu isii waamtee ani immoo viidiyoo illee isii waraaba tamam isitti nim ani dhokadhaa mana seenaa kaameraan wachuu onnoo duuba keenya ati gaduma fidde ulii seensiftu mana alumatti dhaabattee sitti ajamee nama mana jira jettee itti haasoftu waan jedhamu waan isiin haasoftu keerii baati sharii baati ana qofallee gisee mala bariin godhuu sun ta'e yoo lakkee walitti nu araasillee ka jettee taate walitti alaaramlee yoo isiin eshisi jette gaafattee isiin eshisi jette rakkoon qabu jette aniin kan as ba'a yookaan illee dhumarraa asuma ba'a hanga yeroo saniitti wajjin turaan immoo dhokadhaa kaameraan booda caaltuu nama dhufaa jirti dhufaa jirti gaddeemaa jira jetti rabbi nu haa laaffisu annaa ammaaf aga sanitti hordoftoota kabajamtoota ani kaameraa waraabaa dho'isaadhaan ati gasiixeetuma si dhaabattee mana seensiftu naannoo kana ogeete jechuudha dhaabatta ani immoo mul'adhu isiin as biratti nan beeytu isillee itti nimne ati kaameraa haxiri keessa geettee haxiri keessa viidiyoon isiin gisee kaameraa argite waan gaarii gaarii gootimi amma kaameraa dho'isaan mee anatu araara isitu araara deeyyuu laaltanii argu firrillee jechuudha innaa isii harka diddee akka hin jenne an ammaaf isin biraa ba'a isii dawwalii fi eessa akka geette achi dhaqeetti asfaaltii jirte dhaqxeef fuutaa nagaatti nu tura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagaa. Jirte. Yoo na dubbifta yaafi. Maal godhabe? Rakkoon qabu yoo natti mufattee hiba. Maal gona gaddeema asuma dabbanne. Nagaa. Maal natti jemte? Maali mana mugeena maal gona reechi gaddeema xiqqo. Mana maal gona? Kararra. Akkam jiru? Meeqa wallahi. Nagaa. Asuma ta'e kuno. Rakkatti qabbanaan lamma ganama.
Rakkoon qaba. Maal irra garuu ajaa? Kombortaa duratti noo akkasitti hin qorin. Eegaa qabbanti Waan baadiyyaa kennuu birattanii. Ay maasuma guddannee. Akkam jirtare? Nagaa wallahi. Nagaan. Naaree maal goona mala? Namni hin jiru? Xiqqoo nama jira nama mana. Egaa namni jiraate asuma dhaabban naaree maal goona mala? Akkanumaan illee. Maammanis nagaa. Fayyaati. Nagaa. Maaminis Nagaa qabdi. akkam jirtan ofii. Fidinaan jette iyyuu maamaati maaliin godha jedhee dhiisee ni qabbanaa gana mukatti. Ijoolleen baatanii deddeeman jira waan ta'eef. Eeyyeetu. Saniif Ofii warri illee nagaa qaban. nagaa maama. Xiqqoo sitti ajajame beektu. Sila taa'ime. Gadi mataa wayya qabxaa. Hoo dhaabatan qorri nama keessa. Yaasa qorri. Duuba maa astee nareemma. Raajaan himadhu ni deemaan illee maatiin illee. Maali maaltu si muddoree na bira bultaa barbaada yaanetan? Akkasii jaarsa ni qabdaan godhaa si murmu. Nama jaarsa bira. Jaarsa taatu qofirraa ooftee maal goota amma? Nama jaarsa qabu. Musaafiraa qabu margite bulta. Numa bulaa garuu. Ati jaarsa qabda maal godhani amma? Maal jaarsi waa. Qalbiin nama durra waan godhasi. Qalbiin si badin sanumaa akka qalbiin si banne si godha. Ay ani amma sanumaaf qalbiin nama durra qaba. Ofii yaaddee garuu. Ofii yaaddee garuu. Maal? Isa. Jaarsa moo? Ani jaarsa yaadu ani dhiira malee ammata shanuun ta'a. Wallaahi. Maal yeroo manaan jettore. Duuba amma jechuun muktaari magubuuf heerumuu qaba akka nama dhiirri isa malee hin jirre akka inni godhatu kana. Heerummeellee yakus isatti agarsiisu barbaada heerumeetumaan gizima takkaas taanaan. Maati dubartiidha dhiiran morkuun sirraa bareeddire. An dubartiidha sirri maa garuu. Dubartiin dhiiran morkuun. Markuu miti kan itti agarsiisuu qabda nama xarraqsiche jedhee dhiirri ana malee hin jiru ati yoo ansi dhiisee dhalaa 5 10 fuudhee si birattis dhalaa fedha yoo dhungadhee ati namaa miti ati dhalaa miti hin naaftu namni jedhu ni jira. Hin jiru. Haa ta'ullee garuu namni waliin qixxaa'u walumaan raafuu barbaada. Amma irraa fi baran irraa fuun kiyya heerumuudha miree jaarsa biraa barbaaddadhe. La ani hin jedhu garuu. Ani hin jedhu. Maal jechuudha? Seenaa duraa wajji dabarsuun sana wajji. Seenaa duraa wajji dabarsuun sana. Isa wajjimu seenaa maaliif dabarsan silaafilee wayii jaaladhee itti heerume garuu immoo eegitti heerume jaaladheera waan hireen waan fal'aanni fuudhee itti Oromoon saniifuu hireedhaa miree anis maatii kiyyaas maqaan balleessu ifiif maqaan balleessu anis akkasuma intala dhalaa takka ammas ilmoo muslimaati fakkeenyaaf hangizee san bara muktaar gisee mana fudhate sanu nama jaaladhe qaba sii galee hin beeytaatillee takka takka ni beeytaa ijoollee hojii baran nama jaaladhe qaba achi boodan inni na fudhate inni na fudhannaan duuba nama jaaladhe qaba jedhee wayi nama na fudhatee manatti nagalee tokko guyyaa takka yaani sa'a takkallee mana namaan seenu sa'a takkitti san keessatti namni bara waan birallee ati waa illee sirraa baduu baatan heerumteetu magadhiifamtee siin jedhan an garuu tana diddaaf jecha nama jaaladhe sanis jibbee isa wajjin bultii gaarii jiraachuu na wayya jedheetiin dhiise ayyee maatiin kiyyallee natti mufate irraa maatiin kiyyallee dura akkas akka inni na buteen seenee guyyaa jalqabaasan waan an wajji deemise anfa garuu eegas hubatanii beekanii garuu maatiin kiyyallee nama tasgabbaadha usanii araaramanii ummaa isaanii beekanii abbaa isaanii beekanii kanaaf namni wal beeku mootu beeytee wal rakkisaa miree wal saalfatan saniif waan hundaafuu amma waan hundaa bira tarree kunis waan bira tarree garuu mooto anu akkas jedhee gisee jalqabaa obsee dhiiseemi garuu inni immoo akkas hin janne anin tun gaafa duraa san akkasitti na fudhate anu obsee taa'ee inni maaliif dalagaa akkanaa kana dalaga na dhoysee dalagee eegaan itti beekellee dantaa naa dhabee waan akkana dalaguun kunmoo an dhiira natti fakkaatu kaa namni akkasiisan ammas itti deebuus abbaa manaa natti fakkaatu maaliif kabajaan isaatu naan dhufu ban nama si kabajee yookiin si saalfatee waan tokko si biratti godhuu irratti daffaruu dhiisee waan tokko jechuun haadha manaa hedduu takka namni sodaatu gaarii dhabeete sodaatullee akkasii bulchuu sanis osoo hin ta'in namni haga tokko wal kabajuu waanuma jiru waan dalagu irratti waan hojjetu irratti oolee bulee yeroo hunda jechuudha kabajaan haadha manaatiif abbaa manaa gidduutti barbaachisaadha. Shamara qofaatu kabajaa dubartii qofatu kabajaa jaarsaa beekaa miti. Dubartiin qofti kabajuun faayidaa hin qabu. Maaliif jennaan an muktaar osoo inni na arrabsu osoo inni na xiqqeessu osoo inni dhala takka osoo na biratti ilaalu an akkamitti isa kabajarree danda'e ni kabajaan kabaju. Maaliif unkaan akka obboleessa abbaa manaatiin akka obboleessa kiyyaatti qaatitti ilaalu. Maaliif waan fedhe jechuun hin naa dhufa bakka. Aartii waan ta'eef dubartiin ni aartii garuu hin balleessitu takka achi garagalaan as hin deebi'an akka mataa kiyyaatti ni beekna akkuma dubartii akkaatitti obsuun illee waanuma jiru anis obsee garummoota amma waa'ee muktaarillee haasa'uu hin barbaadu guyyaa jalqabaa isinillee walitti bu'uun laal isinillee firasaati isinillee walitti bu'uun barbaadu ani saniif amma guyyaa jalqabaallee obboleessi muktaarillee kaan kaatinatti yaamte sanis waanuma jedhee qaba ansilaa da'u tanaayyuun dhufu ture rabbuu asitti nan deebisin jedhee ture kazaa ummati yammareedhee akkana jedhanii maal jetta jennaan
rakkoon qabu dhaqii naan jettee guyyaa sanis akkana naan jedhan jennaan rakkoon qabu deessini dhaqi maaliif firri kun guyyaa jalqabaa si bira dhaabbatanii ammati saniif jettee aariif dubbatanii kanan ilaalanii deemnaan jettee dhufe silaan dhufuyyuu akka guyyaa sanitti asitti hin deebi'u ta'uu sanatti jedhee kakadhee garuu mootu ammati Ani beektaa isin raftanii bultanii. Sama cinaa tokko deebi'ee murtaadhaan adda bahee maal jettaa miti an garuu hirminaan qabu. Garuu argite obboleeyyan inni hojii dhalatellee kamati beektu kana. Namni tokko kheyrii si yaada namni tokko sharrii sitti yaada. Tokko araaramu keessa nuun fedha tokko diigamu keessa nuun fedha. Kanuma waan ta'eef ati silaa kanuma alaalte dhaabatu barbaachisa. Haa fedhuree araaramu kennaas ka fedhu akkuma fedhetti haafu. Kammoo diigamu kennas fedhe argateera bilkaa'eera. Itti haa tolu. Kanaaf nama jireenya mataa kiyyaa jiraachuu barbaada. Innis akkana jalaa hafuu fedha. Miree Muktaaris na jalaa hafeera guddaa galatoomaa gar'aatu nallee barbaadaa jiraatu garuu nan arganne nallee barbaadu immoo inni godhu hin jiru. Maaliif jennaan biyyattiin biyya seera qabdu keessa jirra. Biyya seerri jiru keessa jirra. Immoo biyya seerri hin jirre keessa hin jirru. Waan kana ta'eef immoo alhamdulillah. Ammas taanaan gama tokkoon gama seeratti hin dhufeegaa. Garuu immoo kana eeguu rabbi qofa. Malee na gochuu hin danda'u. Ani haga muraasaaf malee ija isaa duratti hin argatu. Maaliif hin nadaamaa jiraataami? Ani immoo katamaan biraas jira dirqama katamaa jiraachuu deemu saniif himuun barbaadu. Atamma. Biyya biraa jiraadhee biyya kana jiraadhee garuu bikki inni jiraatu jiraachuu hin barbaadu. Maaliif ree nagaan jiraachuu barbaada. Nagumaan jiraachuu barbaachisa. Isalleef nagaa barbaachisa. Silleef nagaa barbaachisa. Haa ta'ullee garuu garaagaraa tokko namni tokko akkatti deemurra yoo gara tokko deebi'e wayya. Qajeeltee isaan addaan cittee achi hin buune. Citee bari sana alhamdulillah. Akkana jedhin kaalile akkana jedhin. Maal taate silaa? Jedhuun qabdu. Maaliif ilmoo matanaa ilaaltee ilmoo tana akka ilmoo yataamaa akka ilmoo abbaan qabneetitti waan namni ilaaluuf. Eenyuun ilaale akka ilmoo abbaan qabne fakkaatti akkana ilaaltu. Akkatti ilaaltu fakkaattu garuu akka namaatitti ilmoo abbaan qabne irraa beeksisaa barri yoo malaaltu duuba. Ililla. Maamaan biyya biyya abbaa hiyyattee yaamteen beektu bar maaliif ree? Akkaataa inni itti ilaaluutu fi maatti beekti daa'imni osoo inni waan fedhayyuu jedheen hin beektu. Waa jedhu ni miti bari inni waan jedhu ni fedha ilmoo ni beeka garuu mootu namni itti ilmoon bari fedhiinsa qofaa miti itti dhiyaatee nama waa godhuuf nama naannessu nama jaalatu nama ofi qabe nama akkasiif feeti malee nama ilmoo gatee handaara keessa deema ilmootii jedhu san kaa sun abbaan jedhamu inshaallah. Beeke sun achumatti maana ati ammaani wanni si waame fi gizee mara sitti illee deddeebi'ee garuu dhiifama. An eessanumaa fi malee ofiifi miti garuu garana dhukkuba yoo ati wajjin si wajjin himamee isii wajjin irra deemti isii wajjin maal taati naan jedhanii maqaan atti baasanii yoo si harkaa dhabu baay'ee mataa hirribna deematan kun na cinqama beekta. Ati amma aari isaan laalini gochan siin jedhe illee hin laalini inni itti dhaabadhu takka tana jibbaata si gaa barbaade. Maal jibbaata na geessa? Isallee jibbaata gaa sillee jibbaata si gaa. Ammallee tanuma dhiyoo tana jette irra deebita. Irruma deema reeffa aanaa torba garagalcha jedhan isin badadet. Akka jibbaata siin gaa ani dhiyoo tana kan ilaalati na waamti saniyyuu waan huma qalbii siin jedhu waan na jalaa natti aartillee natti fakkaatu beekta. Waan osoo waan feenee wal goone waan natti aartillee natti fakkaatu. Nama yoo ilaaltu nama walitti deebinu fakkaanna. Fakkaannu Ani yeroo miree amma jaartii namaati. Laa jaalattanii jibbitanii liqimsaa jedhee baran dhiyoo batanii siin. Homaa siin godhu qilleensa irratti si hambisaa. Aanaan bisure. Sillee maqaa si xuwisisaa. Anfeenan dhiisuu danda'a bara ammas garuu immoo san fedhinnaa kiyya. Si namaa si godhee walii ilaalaa oolte kana. Walii ilaalaa mitiree wayaan isa balleessisan. Ana deeme isa bira. Isallee dhaanatu waan jiraan situtti balleesseetu. Inni badii balleessinaan ani kana jedheeni jedhaanitu mu jedhe sallee way dhiisaa jira. Ati garuu irraa hafuu qabda anuma laaltee quuxayii homaa siin jedhu horuun qilleensa irratti si gabeetu ni gadhiise. Gadhiisetti rabbi na qabe siin jedha. Ati ammas isuma quuxeffattee mukarra baaftee kamitti dabalamti kan taari makan. Maaliif mukarra baasa nama na jaalanne giddii na jaaladhu jira. Na jaaladhu miti illee si jibbeeti miti. Na jibbeeti. Wasaawwastee waan itti goote namittiin tun maal goote amma wal ganan jedhee. Sin dubbisne amma inni sammuunii kan. Sammuun na dubbise jedhi kan hin argine. Ani garuu saniif si waame. Akkatti matanillee isanatti jabaata jedhee malee. Gorsiisiin jeekaa yoo akkas. Laala jechuun ati natti jabaatan jennaan isa shakka malee ganaa qeeteen akka hin dhufne jedhee obboleessi isaatis garuu immoo ani isa shakke malee siif jeeti ka dhufe beeke ani isa shakke malee seeruun shakkine waan natti jabaatu natti fakkaanne ati natti laaftu natti fakkaata malee akkam jechuun ka waan akkatti natti jajjabaattee yoo si gaafadhu deebii gahaa gahanaa deebiftu natti fakkaanne. Si hulaalee dhaabadhe waan jettu natti fakkaatan. Waan takkaayyuu wanti dhaabadhu hin jiru bara mishaan amma hunoo sargiin kiyya ga'uuf deema. Malee wanti dhaabadhu. Anamma osoo har'a muktaarni namtittii sanis gadhiisee ganaatti hin deebu jedhee dachii kotootee kakate. Isaas hin amanuu sitti hin deebu. Maaliif akka obboleessi tokkootitti wal dubbisuudha bakka amma. Akka obboleessaa fi obboleettiitti wal laalu. Keessi amana wayiitti na fuuta.
Ati na fuuta miti isuma san tasgabbeessee bar ati illee cubbuun qabu gaafa isarraa fixattee deemte cubbuu takkaan qabu. Amma garuu hin fixan. Isarraa Mee firri isin ilaalee gosti isin ilaalee taa'e. Ilaaltan maatiin sa'aatirra wanni caaleen jiru. Gosarraa dantaan qabu. Maal gosa wajjin tolleen toltu. Hin tolu bakka gosa wajjin illee tolu hin barbaanne ammas. Amma ani Gosa teessan illee hin fedhu. Kasi waameef kabiraati. Gosa teessan Ati illee maa hin fedhu. akkatana ta'e jabaatee shi. Maal jajjabaadhe ree gosa teessan illee hin fedhu jedhee bara. Gosa jechuun dhageessiima. Si argani. Asitti waamtee situ akkana goosisee minaan jira nammaayyuu. Maaltu na yaamsiin Situ intala abbaa warraa soqaa Maaltu na waamisiin jedhee. Ani ofiif hiyyaa si waame. Ofiif na yaamte. Ayya Ati galatoonni. kan Anis si dhufee miire. jabaatas. Anas eega isaan sodaattee maa yaamte naan jedhanii ittee sodaa qabaatte. Anis ganaan dhufu na yaamte. Ati anuma laaltu ishee. Maal si laaltu? Kunuun si laalutti jira barna argutti hin jirtu. Ijoollummaa isaa kanaa laaltee wajjii cannaqamtee hojii bultee. Ijoollummaa? Cirraash ijoollee. Inni moo kan jedha ka keessa namaan beeyna akkuma argite. Ahaa Muktaar daa'ima. La akkasii hin jenne atillee daa'ima. Waalaikum salaam. Rakkoon qabu taa'e. Taa'e rakkoon qabu. Waa si nyaataa taa'e sitti dubbatu. Kana edaatillee akka mudii namarra qabatu si godha. Lakka mudii fi miti. Maa waati wanni taa'e sitti kumaal sitti. Rakkoon qabu taa'e. Taa'e rakkoon qabu. Waa si nyaataa taa'e sitti dubbatu. Kana edaatillee akka mudii namarra qabatu si godha. Lakka mudii fi miti. Maa waati wanni taa'e sitti kumaal sitti kalaanuu sitti jiraati. Maaliif na Ana si waama isa si waame. Adeemna misaan sababa ammaas duba dhaabdee na caqasiisaa jirta.